fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota Qaanqee Show nagaan keenya kabajaaf jaalalaa Oromummaa bakka isin jirtanitti sanaa qaqqabu jedha Qaanqee Show. Sagantaa guyyaa har'aaf qabnu hundumaa qabadhee gama keessan dhufeera. Guyyaa har'aa haala yeroo ammaa deemaa jiru irrattis Qaanqee Show an Habtaamuu Lamuu waan keessa kootti dhaga'ameef waan naraases nan dubbadda. Isatti aansees immoo haala torban darbee gaaffiif deebii gargaarsa ijoollee obbo Elamoo Qilxuutiif godhamu irratti gaaffiif deebii Hanaaniin godhee Hanaan ergasii deebitee sagaleedhaan waraabdee ergaanaa ergite jira afaan Arabaatiin galata isin gaffalchuudhaafi obboleessisee Abdul Karimis waraabee waan na erge qaba WhatsAppiin warra kanas qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Osoon sagantaa kootti hin deemin garuu barreeffama tokko magaalaa Dodolaa keessatti namicha fedhii mataa isaatiitiin dunkaana isaa taashiguwal gochisiisee itti kaawwate sana gaafa naga'u waggaa 20 har'aa waan yaadachiise. Kanaan dura Qaanqee Show irratti dubbadheera waan kana. Magaalaa Dambilelloo keessa dhiya Oromiyaa Dambilelloo keessattitu nama qabeenya qaban tokkotu jira magaalaa kana keessa. Warra achi dhuftan wallaaltan obbo Bokkaa jedhamu. Obbo Bokkaan kun sabboonaadha baay'ee. Qabeenya qabu yeroo baay'ee dararama hedduutu irra ga'a turan. Obbo Bokkaan Finfinneedhaa meeshaa bitatanii utuu isaan galanii yeroonni Tigreen immoo mana taa'anii eegaa jiru qabuudhaaf. Hin qabu hin gallakkisu hin qabu hin gallakkisu. Amma taa'anii jiru isaanumaa dhufanii magaalaa Dambilelloo ga'u qab godhanii fuudhanii deemaa jiru waardiyaadhaan nama lama ta'anii. Tokko dudduubaan tokko fuulduraan deemu qabamanii deemaa jiru. Obbo Bokkaan gara mana hidhaatti deemaa jiru. Hiriyaan isaanii Haajiin immoo dunkaana cufanii manatti galaa jiru. Ijoolleedhaafis waa fuudhanii waan mimmiyooftu sukkaaras maalis footanii galaa jiru. Hiriyaan isaanii obbo Bokkaan kun itti dhufee gaafa laalanii waardiyaa lamaan deema. Maali Bokkaa maal taateenaan maalan beekan abaa'oo jedhanii na qabaneedha. Kottu gurbaadha mucaa karaa deemu waame kottu kana manaan ga'i oppiidiyoon eenyu jidhadhee jedhee obbo Bokkaa wajjin Haajiinis dhaqanii mana hidhaa galanii jedhan. Waa'ee kana na yaadachiise. Torban kana keessa wanti garaa nu raasee waan garaa nu bobeessee guyyaadhaa gara guyyaatti keessa keenya kan nu waadaa jiru waa'ee Qilixootti ta'edha. Tuffii mootummaan abbaa hirree TPLF uummata Oromootiif qabu asirratti guddatee mul'atee jira. Ilmaan Oromoo, barattoota Oromoo, qotee bulaa Oromoo, ijoollee Oromoo, dubartii ulfaa, ijoollee xixiqqoo qe'eetti ajjeesee isa kaan mana hidhaa dhaqee mana hidhaa keessatti immoo abiddatti naqee gaafa inni gubu arguu jechuudha. Kun tuffii biyya lafaarra hin jirre ilmaan Oromoo irratti wayyaaneen agarsiisaa jirtu jechuudha. Biyyuma kam keessatti booji'amaa mana keessaa qabdu booji'amaa harka kee keessa jiru ajjeesuu abiddaan gubuu mitiifi ajjeesuun bakka hin danda'amnetti mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo uummanni Oromoo maal na godha kan jedhu gochaa gara jabina kana uummata keenya irratti mul'isaa jira. Obboloota koo kan akkamitti akkas hin callistanii akkamitti akkas garaan isin fudhatee namni keenya keessatti uummati keenya naannoo Finfinnee jiru callisee ilaaluu isaa baay'ee na gaddisiise. Namoota akka obbo Baqqalee Garbaa fa'a beektota Oromoo meeqa abbaa seeraa meeqa yuunivarsiitii Finfinnee keessaa kiiloo 4 kiiloo 6 irraa qotee bulaa keenya daldaloota meeqa maqaa siyaasaatiin qabamanii mana hidhaa keessa jiran abiddatti qabsiisanii gubu. Abiddatti qabsiisuu caalaa immoo lubbuudhaan warra fiigan qiyyaafatanii achi keessatti dha'u kun gara jabina addunyaa irratti hin argamnedha. Gara jabina addunyaa irratti tuffii hin argamnedha kun. Har'a uummata callisee taa'u miti nuti. Uummanni Finfinnee keessa jiru uummata callisee guyyaa tokko bulu miti. Bara warri achitti akkas abiddaan gubate kun warra hannaan qabame miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo mirga ilmaan Oromootiif jedhaniiti kan mana sana keessatti abiddaan kan gubachaa jiran. Har'a guyyaa 3 jiraachuun obbo Baqqaleefaa kan dhabne. Obbo Baqqalee duwwaa miti kan isaanii wajjin jiran kan maqaa isaanii hin beekne ilmaan Oromoo qaqqaalii sabboontota meeqatu jira. Obbo Dajanee Xaafaa kana uummati keenya utuu ilaalu har'a qe'een Oromoo qe'ee boo'ichaa ta'e. Har'a qe'een Oromoo tokkoon gandi Oromoo keessi qe'ee boo'ichaa ta'e. Maal kan isaanii maaliif gochuu dadhabne? Haadhi Oromoo duwwaan maa boossi? Haadhi ilmaan Tigree maaliif hin boossu? Maaliif boossisuu dadhabne? Gaafa nama keenya tokko galaafatan nama isaanii tokko galaafachuu akkamitti dadhabame? Obsa daangaa hin qabnedha.
hagam muummichi ministeeraa afaan hin taane uummata Oromoo irratti qoosu. አንድ ተረት ፖሊሱን በጥፊ ሲሙቱት ዛሬ አሸንፈኛል ከጂባ ብዬ ለፋራ እንጅረ ዋይ ፖሊሲ ካናዳ ሃሳ እንጀ ፖሊሲን ካናዳዩ ኦብሰከሲን ቀቡ ወሮቲ ምርገናማ ኤገን ኦብሰከሲን ቀበን ነመት ቡኡን ደንዳን አረብሱ ደንዴሳ ሐመኑ ኢልማን ኦሮሞ ረቲ ሐመነ ኑረቲ ታአኒ ቆሳ ጅሩ ሐረቀን ኦሮሞ ቀቦይቻቴ Qeen namatti hin booyin hin jiru. Ganda namatti hin booyin hin jiru. Kutaa namni Oromoo keessatti hin booyin hin jiru. Guyyaadhaa gara guyyaatti ajjeefamaa jira namni keenya. Abiddaan gubachaa jira namni keenya. Rasaasaan waa'ee rasaasa dheengadda fagoo ta'anii qiyyaafatanii dha'u snaayiperii dubbanna har'a garuu abiddaan gubachaa jira namni. Borimmoo mormaan qaluu dhufa. Borimmoo albeedhaan tokkoon keenya ilmaan Oromoo qaluutu dhufa. Maal akkamittiin kana self defense ofirratti gochuun dadhaban. Maal akkamitti ofirraa ittisuun dadhabame akkamitti Oromoon garaan isaa ciisee bula gaafa ilmaan Oromoo fuula isaanii duratti abiddaan gubatan. Gaafa ijoolleen Oromoo abiddaan raafaman gaafa ijoolleen Oromoo abiddaan waadamaman akkamitti garaan keenya callisee fudhata kan. Har'a kanatti ta'aa jira qe'ee Oromoo keessatti. ICC'n kan gargarin baafnedha mootummaan kun. Mootummaan Gibxi yookaan Misraa ummata isaa nama 21 ICC gaafa abiddaan gube sana lafaa ka'ee daangaa nama cabsee seera biyya addunyaa cabsee dhaqee xiyyaaraan kan tume. Nama 21 xiyyaara kaafatee dhaqee Oromoon meeqatu dhume har'a abiddaan callisnee jirra. Ummanni Finfinnee keessa callisee jira afaan cufatee. Jiraattus du'uun hin oolu qabsooftus du'uun hin oolu. Maal ergitee egaa ofirratti falmanii du'uu wayyu. Akkas gaafa ilmaan Oromoo qe'ee keessatti raasan qe'ee keessatti ajjeesan mana hidhaatti walitti qabanii abiddaan bakka tokkotti guban teenyee ilaalaa jirra. Guyyaa 3 guunne guyyaa 3 kana tokkoon kennaa jiru reeffa. Sana booda maal goona? Har'ayyuu bakka o'aansaa jiru kanatti marrummaan keenya aaree waan tokko gochuu hin dandeenyu ta'e ergi isaan tokkoon nu kennanii waa gochuu dandeenya. Enyi walamni ega umamne bi sarbamne enyu Sara garromne kasom bili somna khenna ineganu Enyi walamni ega umamne bi sarbamne enyu Sara garromne kasom bili somna khenna ineganu Baba gabrumali badane intenyu Hargo da gabrumma amma biraganu Gani jiban la benda bajar warega muda bane dijira Qophiin har'a OMN gaaddisa roobaa doorii irratti darbe hedduu na gammachiise baay'inatti tole caamsaa gaafa afuriiti wanta kana kan hin dubbadhe. Caamsaa gaafa afurii mootummaan wayyaanee dhagaa keessaa kan baate humnaan biyyicha kan qabatte aangoo sana kan qabatte karaa nagaan laattuun jedhe. Kanaafi furmaati jiru karaa seen humnaan fudhatte humnaan harkaa fuuchuudha. Mirga meeshaan sirraa fuudhame meeshaan harkaa fudhatta. Wayyaaneen aangoo kan iseen qabatte karaa nagaa teessee walgahii teessee filannoon miti rasaasaan ajjeestee qaltee haga arratti waggaa 25 guutuu qalaa jirti kanaan aangoo fudhatte kanaan tujjaaromte ilmaan Oromoo har'a kan fudhachuu dandeenyu karaa kana malee karaan biraan jiru jedheen gaafas dubbadde. Kanaaf egaa ilmaan Oromoo yoo dandeenye isa jiru cimsu yoo inni jiru sun immoo jiraanne immoo kan biraa ijaarrachuu hin jedhe. Caamsaa gaafa furii dhaqaa viidiyoo koolaala gaafa san dubbadde darbe. Har'a wanti nu baasu tokkittiin inni nu baasu tokkittiin dhugaa waaqayyoon isiniin jedha warrattiin dhagaa keessaa baate kun humna duwwaattamanti. Humna keenya eenyummaa keenyatti agarsiisuu qabna. Oromoon har'a guutummaa Oromiyaa keessatti gochaa jiru injifannoo isin gochaa jirtan nu boonseera. Injifannoon kun garuu cimee fuulduratti itti fufuu qaba. Nyaata dhowwachuu duwwaa miti irraa bituu irraa nagaduu dhowwuu duwwaa otoo hin taane humnaan isa ofirraa dhowwuudha. Dhugaa rabbiin isiniin jedha akkas goonaan injifannoon kan keenya. Wanti tokkittiin nu baasu har'a. Wanti tokkittiin nu baasu. Mirga keenya humnaan fudhatamne humnaan deeffachuu duwwaadha.
nama si kabalu dhe nama si dha'uudhuma kana furmaatisa lakkii gaafa asiin si kabalani asiin kanatti kennin hin dalagu nama si kabale kaballaadhumatti kennuudha narra cimaa jira asiin jedha gaafa kaballaa shoo sitti godhe atis kaballaatti kenni isa buxxiin sudhee buxxiinumaan nayi kana furmaatisa dha'uu baattus dhaamuun kennuulu yoo ofirratti dhoofte garuu hin dhaamtu bari nama dhufee humnaan si dha'u atis humnaan dhoofta humna qabaachuu kee gaafa argee sirraa dhaabbata yoo garuu laafuma kee argee ittuma gadsii dabalaa aba kanaaf isa humnaan namatti dhufe humnaan ofirraa kaasu galatoomaa sagantaa kana warri qopheessitan baay'ee nutti tole wanta kanatti nu shaffisiisa hin nagayinaa warri kaan oduu diinaan nagayinaa abaawoon jira hin jiru humna waliin bubuufnu diinni yoo jiraa jechaa jira isa diinni jira jedhu kana nuti immoo hin jiru yoo jenne nuti immoo maal jedhamne eenyu ofii moggaam har'a biyya keessaa mootummaan abbaa irree TPLF inni seen sodaattu inni guddaan adda bilisummaa Oromooti sodaa guddaa isaan qaban kana yeroo baay'ee dubbatu waggaa 40 guutuu achi taa'anii waan tokko hin goone jedhanii utuu inni jiru teerraan dubbatan waan inni jiruuf dubbatu ummanni Oromoo har'a kan inni labsatee biyya Oromiyaa guutuu keessaa waammachaa jiru adda bilisummaa Oromooti kun shakkii tokko hin qabu adda bilisummaa Oromoo ammarraa barbaadamne hin goone akka inni godhuuf gargaarsa keessan barbaada kaayyoo keessan kaayyoo Oromummaa duwwaa godhadhaa Oromummaadhaan ilaalaa waan diinni nu keessa kaa'e isa wal cicciruu wal nyaachuu hugees sana dhiibnetu ilaalchi keenya ummata isa du'aa jiru haa ta'u ilaalchi keenya ummata isa du'uu miti abiddaan gubachaa jiru haa ta'u isa qabnu hajabeeffannu isa qabnu irra dhaabbannee kan biraa haa barbaaddannu bara namni mana tokko qabaatu mana isaa mana biraa ijaarrachuudhaaf isa keessa jiru diigee miti kan biraa biratti ijaarratee cimaan gaafa jiraatu immoo achitti agalu yoo sinin ta'ute isa ta'uuf immoo itti hojjetu humna wal bubuusuun gatii tokko barichi bara humna wal bubuufnu tun taane barichi bara harka wal qabannee deemnuudha addi bilisummaa Oromoo waboon jiraachuusaa numititi wayyaaneen yoo amanteetti ni beetti ni jira fiilmii isa waggaa 20 dura dalagatanii ummaan adda bilisummaa Oromoo xureessuudhaaf adda bilisummaa Oromoo alagoomsuudhaaf hojjetatanii har'a silaa deebisanii hin hojjetatan addi bilisummaa Oromoo nutis jaallannes jibbines ni jira garuu akka nuti barbaannetti hin deemne akka nuti barbaannetti akka inni deemuufi keessatti hirmaachuu dirqama keessatti hirmaanne waraana bilisummaa Oromoo cinaa yoo dhaabbanne duwwaadha bilisummaa kan deemnu kana achi garuu teenyedhuma yoo dhagaatti guuraa oolle innis guddinni hin jiru jechuudha warri bilisummaa Oromoo feetan warri ummanni Oromoo rakkinni ilmaan Oromoo nu ga'a jettan warri bilisummaa ilmaan Oromoo yoom caalaan barbaachisa nu feesisa warri jettan dhugaadhumaan isiniin jedha hamilee wal bubuusuu dhiisa haga'u hingaa hamilee wal bubuusuu keenya waggaa 25 har'a diinni qe'ee keenya keessatti beektota keenya hayyoota keenya mana hidhaa keessatti galchee abiddaan kan gubaa jirudha hamilee wal bubuusuu keenya wal nyaachuu hadhiifnu maqaa dhaaba siyaasaatiin wal xureessuu wal ammeessuu wal bubuusuu hadhiifnu Oromummaadhaan wal cinaa haa hiriirru tokkummaa keenya tokkummaasa Oromummaa miti tokkummaan dhaaba siyaasaas barbaachisaadha hogganoonni dhaaba siyaasaa isaan hiriyoota nuti garuu maqaa nama tokkoo fudhanneef maqaasa kana fudhannee kana jibbine maqaasa kana fudhanne kana jibbine wal xureessuu wal bubuusuu hin qabnu ilmaan Oromoo yaadadha ummata isa dhumaa jiru yaadadha isa ajjeefamaa jiru mee yaadadha haadha har'a mucaansee abiddaan gubatee guggubataan reeffi biyyatti arge yaadadha Oromoo gaafa waa'ee hammeenya dhaaba tokko dubbattan gaafa waa'ee hammeenya Oromoo kan biraa kan nama keessanii dubbattan yaadadhaa warra du'aa jiru ani mana keessan jiran immoo ijoollee wajjiniin gara xabaa kanatti ሲወሊ ጠባችሁ መጥቶ እኔ ቤት ውስጥ ነበርኩ እሱ ደግሞ ከልጆች ጋር ሊጫወት ወጣ ብሎ ነበር ከተማ ውስጥ ብጥብጥ ተነሳ ሲባል መሯሯጥ ጀመሩ
ከፊት ይሮጥ የነበረው ልጄን መተውት ጣሉብኝ። ጓደኞቹ መተው ሲነግሩኝ ሮጬ ሄድኩ። ስደርስ ልጄ ሜዳ ላይ ተዘርግቷል። አንድ ያለኝ ተስፋ እሱ ነበር ብለዋል እናቲቱ። እንዳባትም ሆኖ በባሌ ምትክ የቀን ስራ እየሰራ የሚረዳኝን ልጄን ነው ያጣሁት ብለዋል። የገደሉት ኃይሎች ምን እንዳሏቸው የሟቹ እናት ይናገራሉ። ሬፈ ሰራታይና እንጀቴ ጋበሴት እንደተቆጥ ደበሉፍ ካቱ ቢለሳ ጀለንዳ አይኔ አችንዳ አይኔ ሬሳው ላይ ቁጭ በያሉኝ። ትንሿ ሴት ልጄም ነበረች። እሷንም ሊደግሙብኝ ሲሉ በእንብርክኬ ታጣቂው እግር ስር ወደቅኩ። እዚያው የልጄ ሬሳ ላይ በወደቅኩበት ይደበድቡኝ ጀመር። ምን አደርጋለሁ? አጋዤን ልጄን አጣሁ። ልጄ በእጁ በርበሬ ፈጭቶ ራሱ ላይ ሸክም ተሸክሞ ከጧት እስከ ማታ ስራ ሰርቶ ነበር የሚያስተዳድረኝ በማለት የሟቹ እናት ወይዘሮ ታደሉ ተማም እያለቀሱ ተናግረዋል። እሳቸው በድብደባው ስለደረሰባቸውም ጉዳት ይናገራሉ። እኔ ጨጨበ እንጅራ ዋና በተቆይ ማን ወይ ትገሉን ቀቡትች ወንተና ይገዱ ተቆስ እንጅሪ ተሰባብሬያለሁ። ምንም አልተረፍኩም። ከዚህ በኋላ ምንም የምጠብቀው ነገር የለኝም። ቀኑ ጨልሞብኛል። ልጅሽ ከቤት እንዳይወጣ አትከለክይም ነበር ብለው ጎኔን መቱኝ። የልጄ ሬሳ ላይ ቁጭ በይ ብለው አስቀምጠው ነው የደበደቡኝ። ጥለውኝ ሲሄዱም ጮኩ። ሰው ሁሉ ፈርቶ ሸሽቷል አሉ። እኔና ሴቷ ልጄ ሜዳው ላይ ብቻችንን ማልቀስ ጀመርን ያሉት የሟቹ ወጣት እናት አንገቱ ላይ መተው ነው የገደሉብኝ ብለዋል። በኋላ ጎረቤቶች ተሰብስበው ረድተውኝ ልጄን ሸኝተውልኛል። የአስከሬን ሳጥን መግዣ እንኳን አልነበረኝም ሲሉም አክለዋል። ቱፊ ብየ ለፋረን ጅረ ሞቱማ ነባይሬ ኡመተ ኬኛ ረት ሙልሳ ጅራ ፎንቱ ራቁ በቻ ጅራ ፎንቱ ኩበቴ ዱማ ጅራ ኦሮ ተራረቢ ወር ብልሱማ ኦሮሞ ፌተን ብልሱማ ሰበኬሰኔ ፌተን ወልቡቡሱ ዲሳ ወልቡቡሱ ሀዲም ነው ቀብሶ ብልሱማ ኦሮሞ ረቲ ሀጥየፈን ተሪ ኦገናን ሲንቱን ተሉታ ኦገና ምት ከንላሉ ኡመተቻ ኢላላ ተሪ ወሪ ቀብሶ ከነ ገጌሰን akkasiin barbaadan isiniif hin taane ta'a isaanii ilaalina uummata sadumaa jiru ilaala tarii miseensoleen ollaa keessa jiran dabballoonni ollaa keessa jiran waan isin barbaadan irraa hin arganne isaanii ilaalina uummata oromoo isa du'aa jiru ilaala.
daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show sagantaa keenyatti bu'aaraa wanti qolle taatu irraa barachaa akka jirtan abdiin qaba. Utuun sagantaa sattaanutti hin darbin dura waan tokko naasa'uu barbaada. Inni kunis waa'ee diyaasporaati. Waa'een diyaasporaa kun gama qabsoo Oromootti gaafa dhufu wayyaanonni yeroo baay'ee maal jedhu እነሱ ውጭ ሀገር ቁጭ ብሎ ጀሩ ደሃውን ቤተሰብ ያስጨርሳሉ። እነሱ እኮ እንደዚህ ሆኖ እነሱ እኮ እንደዚህ አከሳኝ ረንጋ አፋንቸ ባየ አፋንት ነገቀበት ወንተቴ ባየ ጀቹ እንደው አከሚቲን ሐሰው ኡመኒ ዲያስፖራ ኩን ገመ ቀብሶ ኦሮሞት ጋፈ ዱፉ ገመ ዋይ ኢሞ ኦሮሞ ጂን ወልቴ ሂደቴ ጅሩ ረት ጋፈ ዱፉ ጋፈ ደንታ ኦሮሞ ረትተው አከ ዲያስፖራን ገቲን ቀብነት ከነቻና ሳን ኡመኒ ዲያስፖራ ጅረን ዲያስፖራ ጋፈ ጀኑ ኦሮሚያን አላ biyya alaa keessa jiraatan kun ummata oromootiif hammana tokko kanneen buufnetti wayyaaniin kan hin naasa'u. Kanaaf warri isaaniif ergaman hedduun isaaniillee bakkoota adda addaatti yoo waan tokko haasofte isin biyya alaa ta'a, isin akkas ta'a, isin maaloo ta'a, isin achi bu'a, isin as bu'a, isin akka gochaa. Haa ta'u diyaaspooraan gatii hin qabaatin. Warrooti biyya alaa jirtu hundi keenya tokko gatii tokko iyyuu hin qabaatin. Bu'aa qabsoo oromootiifis hin buusin. Maaliif mootummaan Itoophiyaa hoogganoota isaa warra gurguddaa Oromoota keessa agartaniitu akka Baaduulaafa Baacaa Dabaleefaa hedduu isaanii biyyoota Awurooppaa kana keessa Kanaadaa Ameerikaa keessatti faca'anii diyaaspooraa bira maaliif dhufarree ergi diyaasporaan gatii hin qabaanne. Diyaasporaan gara qabsoo Oromoo duwwaatti gaafa ta'u gatii dhabe isaan biratti garuu gatii argate. Gurguddaa hoogganoota isaanii biyya alaa irratti horii guddaa itti dhangalaasanii Kanaadaaf Ameerikaa Awurooppaa kana keessa Eeshiyaa kana keessa deemanii akka isaan nama sochoosan akka isaan nama kakaasanii biyyatti deeffachuu maaliif barbaadan ergi diyaasporaan gama qabsoo Oromootti gatii dhabe isaan bira duwwaatti gatii argate. Kana yeroo baay'ee yoo isin waan tokko dubbattan yoo isin waa jettan hamilee isin buusuudhaaf garuu diyaasporaa sana ofii isaaniitiif immoo baay'ee barbaadu. Harka lamaan simatanii biyya ati dhuftu keessatti dhufanii qeekee keessa dhufanii utuutiif kiiloomeetirii fagoo naqin walgahii si waamanii ofitti si qabachuu barbaadu. Garuu qabsoo Oromoo irraa immoo si fageessuu barbaadu. Diyaasporaan kan akka gaariitti hubadha. Gama qabsoo Oromootti akkasiin gatii hin qabnetti dubbata. Gama qabsoo misooma biyya isaanii misooma Tigraayiif garuu harka lamaan dhufanii washabaa isin rukutaa isin fudhachuu barbaadu. Kanaaf uummanni diyaasporaa paaworii guddaan harka keessan keessa jira. Namoota baay'eetu jira, beektota baay'eetu jira, hayyoota baay'eetu jira. Isin uummata keessanii fi rafinaa halkanii guyyaa nu barsiisa, nu dammaqsa. Tooftaa biyya alaa biyya keessaa walitti fidaatii uummata keessan barsiifadha. Gola golatti warri galtanii jirtan ka'a. Irratti barreerra kan diinaa. Diinonni gaafa isin dubbattan gaafa nuti dubbannu isin biyya alaa ta'a akka gochaa maaloo gochaa akka inni jedhu ni beekna. Kanatu dhaggeeffattanii asiin dhaggeeffachaa asiin dhangalaasaa uummata keessan barsiifadha. Uummati keenya biyya keessaa osoo beela'u nyaata gaarii jireenya gaarii otoo hin jiraatin guyyaa meeqaaf mana cufatee guyyaa meeqaaf irraan bitu ittiin gurguru jedhee jira. Nutis warri biyya alaa keessa jiru diyaasporaanis kanuma agarsiisuu qabna. Meeqan keenya dunkaana isaanii dhannee kan barbaree isaanii irraa bitaa oollu. Meeqan keenya kan shiroo irraa bitaa oollu. Meeqan keenya jimaa goggogaa kan irraa bitaa oollu. Qabeenyi isaa suni jaallattanis jibbitanis persenteejiin hammi tokko Gabra Tsaadiq bira dhaqa. Kan dagatina. Waldi Goorgis bira dhaqa. Kan dagatina. Biyya alaa keessatti wanoota nuti biyyarraa ekspoortii ta'ee dhufu hundumaan biiraa biyya kana abbaa $10 hin binnu kan saayii tokko qarshii 5 irraa binnee dhunnu sun hundumaan harka mootummaa Itoophiyaa gala. Ani waggaa 4 waggaa 5ffaa keessa jira. Ayyaana waggaatti ta'u irreecha hafee beeku. Amma garuu akkasin jedhe naqwale. Har'amin kan hin murteeffadhe. Gaafa diddaan fincila gabrummaa eegalee kaasee murteeffadhe. Irreecha ayyaana kooti jedheen biyyatti dhaqee ayyaaneffachaa ture. Yoo xiqqaate xiyyaara isaanii utuu hin yaabne xiyyaara isaanii guyyaa tokko muradheen beeku.
garuu dirqama akka ta'e yaabbattu si godhu. Yoo ani asii ka'ee Torontoo dhaqee Torontoo irraa xiyyaara Itoophiyaatiin biyyatti galuu jibbiinsaa mannaan asii ka'ee London dhaqee London irraan biyyatti gala. Tooftaa garuu gaafa ol deebitu akka itti yaabbattu si godhu. Kanas akka jenne yaabbadhu jedhe. Yoo xiqqaate waggaa tokko keessatti doolaarii 3,000 haga 5,000 fuudhee biyyattiitti dhaqee viizaa gaafan fudhadhu bicaa maaloo sana hin qabu. Viizaa gaafan bitadhu doolaarii 50 sitti gurguru booddana kana keessa. Viizaan isaanii doolaarii 50 guyyaa 29 sii kennanii ati guyyaa 30 teessee baate ta'e guyyaa 29 sii kennanii guyyaa tokko isee itti aantuufis doolaarii 50 dhattee guyyaa guutuu dhaabbattee viizaa ammas fudhatta. Tooftaa isaan ittiin horii nurkaa baasan kana. Kana booddee horii keenya ittiin laannu jenna. Kana booddee ayyaanni irreechaa bilisummaa wajjin kan ka'u. Gaafa Oromiyaan bilisoomteen dhaqee ayyaaneffadha. Gaafa Oromoon mirga argatte. Gaafa Oromoon abbaa biyyaa ta'e. Kana booddee dhaqee hiriira dhaabbadhee na qabumoo na deebisumoo baran hin jennan dhaqee ayyaaneffadha. Waggaa 5 waggaa 6 hin deemaa ture. Garuu kana booddee nagaa. Osoo Oromoon ajjeefamu, osoo Oromoon mana hidhaa keessatti ajjeefamu, gubamu, qeerratti ajjeefamu ayyaanumti yoo naaf hin ta'u. Kanaaf hin murteeffadhe. Kanaaf uummanni diyaaspooraa waan bittan, waan alaa nyaattan, barbaree, shiroo, mimmixa, maal, jimaa waan hedduu irraa bitaa jirra. Kun horiin isaa deemee jirumaaf dhaqa. Kana tokkoffaan kan isaan turjoomse. Kana fooqiin har'a Finfinnee keessa samii keessa ol ba'ee ijaarame kan ilmaan Tigraay tokko warra kana bara. Qabeenya isaan biyya alaatti ekspoortii godhan nutu irraa bita. Shiroo isaanii irraa binnee, barbaree isaanii irraa binnee, maal isaanii irraa binnee, jimaa goggogaa isaanii itti binnee arraba of muraa. Oromootu qota beekamaadha sun. Oromoo baasa miti garuu biyya alaatti. Persenteejii xiqqoodha kan Oromoo bira ga'u. Ilmaan Tigraay itti nyaachaa kan jiru. Horii mataa keenyaan, horii isa biyya keessaa miti warra biyya alaayyuu dhufanii kiisii nu galaniiru. Haga biyya alaatti dhufanii kiisii nu galan. Gama nuti hin beeknen, gama waan nuti jaalladnu nutti dhufanii. Barattoonni gaata gabsoo bineensite makkaateen gooti ijoolleen kedumtumaa jalliftee laatte obboora siilolii salphanamtuun taatu ofirratti neemnu ka'ee bineensa nu nyaatu arramoo maal fedhu eessa ga'uuf kaatu ofirratti neemnu ka'ee bineensa nu nyaatu ka'ee bineensi nu nyaatu ka'ee lolaan malee taatu ka'ee bineensi nu nyaatu ka'ee lolaan malee taatu. Figu min barata sadinte kani najesifte kani datti fitte sidi babarbe kinolu yo kapson ngate inni bahadiya inni kabakiba dinni silatiko nuchala kadiba kana bolka kansi amma kegalsisi oli hinji fardo kapana bebusi kai itti burjade sikai kapano bebusi kai itti burjade sikai kapano bebusi. Daawwattoota dhaggeeffattoota Qaanqee Show har'a waa'ee ijoollee obbo Elamoo Qilxuu torban darbe eegalle hedduun keessan irratti dirmattanii irratti hirmaattanii gumaacha gootaniituu fi hedduun isin galateeffachuu barbaada. Maqaa Qaanqee Showtiif, maqaa ilmaan Oromoof, maqaa gootota Oromootiin galata guddaan isiniif qaba. Horaa bulaa. Har'a immoo Hanaanis Abdul Kariimis baay'ee isinitti gammadanii baay'ee isiniin boonanii jiru. Galata isin galfachuu barbaadu. Gama bilbilaatiinis ergaa nageetii fi gama WhatsAppiitiin viidiyoo waraabamee dhufee jira. Kanatti isin dabarsaa turtii gaarii viidiyoolee qabnuu fi sagalee qabnu wajjin. Qabsaawaan ni kufaa, qabsoon itti fufa. Irraanfachuun qabnu hogguu haa yaadannu, haa wal yaadachiifnu, namuu haa qabannu. Waan ammatan qabu gootawwan kaleessaa kana qamuun qabne sammuu keenya keessaa
kana qamuun qabne sammuu keenya keessaa gootawwan kaleessaa warri biyyaaf dhabne kan biyyafiif kennan kennaa daaddaan qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraan qabne takkitti lubbuu fi tajijjiirraan qabne warri biyyaaf jedhee ofii biyyee ta'e warri ofii dhabamee qabsoo asiin ga'e warri qabsoon haqaa isaaniin daraare warri lafee isaaniin sabboonummaa jaare lubbuu deebiin qabne sabaaf dabarsanii abdii bilisummaa dhiigaan magarsanii warri ofii du'anii qabsoo jiraachisan lammii abdachiisuun kan diina naasisan seenaa awwaalame warri boollaa baasan aadaa tuffatame warri lafaa kaasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan warri bilisummaaf gatii lubbuu baasan. أنا عبد الكريم حسن إبراهيم جيلو إلى مكلتو. أيوة أقسمت عبد الكريم حسن إبراهيم جيلو إلى مكلتو. جيلو مكان رمودا جيلو إلى مكلتو. إلى مكلتو. أنا لي 40 سنة وأكثر عايش في عدن. برا أفرتمي أولين بيتنا خيسة جراتشا توري. اتصل علي الأخ علي يقول لي إنه في أهل أوروما يسألوا عليه. أنا أقسمت عليم بالبلنا بالبلادي أوروموتا على جراني سيبر بادا سيغافتان أنجي. بس أنا ما صدقتش لأنه حسيت إنه مش خبر صحيح. هنا مني مالي فندقوم سنة جتشوسات. حاولت إن أتهرب ما أحضرش. يروح الدو ندديبي هنا مني. لأنه من 40 سنة ما حد سأل علينا. برا فرتمغوتو نمني توكو خغرا غلي نغافة تنجرو. لأنه أبي خرج من البيت. أبانكي أكا منابيف. وضحى بحياته. akkasumatti gartee kan du'eef sababa shaaba ummata oromoo jechuusaati akkasumatti mirga gartee abbaa biyyummaa oromootiif kan du'e kan wareegame jechuusaati akkasumatti gartee kan hogguu duusan abbaan kiyya ilmaan kiyya yoo nan du'es ilmaan kiyya ummata oromootiitu na duwwaan jiraaf jee yaadee ture. سياسيين أورومو وشعب أورومو نسونا. أكسمت ديفما وجين غرين غرا غرتي غرتون سياساتي في شامني أوروموتيس غرا غلين وياده تنجرو. لكن الآن علي أكد لي قال إنه الآن غير 40 سنة. أكسمت علين الرمو غرتي تلفون أنا بالبلايرو أدات الند الدبي الرمو خغرتي أكبر أفرتمي دراسني متي الرمو ممكن شعب أوروموتي ولي باتن نانجي. أتمنى إنه يكون خبر صحيح مش كذب زي كل مرة. أكسمت نين جمدا قرومو نين وني جاغرتي أكب أما درا كنتاني نين هواجة توسات. لأنه نحن 40 سنة عايشين بالبلاد هذه يوم في يوم ما في. أكسمت إنه تقرتي بيجتنا خيسة تبرا فرتم جرينيا غويا تقرتي بيجتنا خيسة غويا تكور كنو غويا تكون أركنه جراتشا توري. أبسط حقوقنا نحن نعرف أرضنا وشعبنا وأهلنا لحد الآن ما نعرفش. أكسمت إنه تقرتي مرجع خينيا في أمة خينيا وجيم بكس لاجرات نجراتشون وتبربان إلى أما قرروا سنين أركنه. طلب أخير ووحيد. أيوة أكسمتي قافني. إنه ما يكونش كذب زي كل مرة. أكسمتي مو أمالي أكا مدرات تقرتي أكسمتي قافني. إنه ما يكونش كذب زي كل مرة. أكسمتي مو أمالي akka amma duraatitti gartee akka kijiba nutti hin taane hedduu irra deddeebine alillee gaafanne ammallee gartee akkasuma wajjin nun irraanfatina akkasumatti gartee hedduun galatoonfadhaa ali maal shaabal oromo akkasumatti hedduu galatooma ummanni oromoo hundinuu akkasumatti namummaan gartee shaaba oromoo ta'e har'a gartee nu yaadate bara 40 booda nu yaadattan hedduu galatooma akkasumatti gartee dhugaa ta'uu inshaallah dhugaa ta'uu saaniitiin hawwaaja wanni kun dhugaa ta'uu siitiin hawwaa salaamu alaykum wa rahmatullahi isiniin jaa akkasumatti anilleen obbo Abdukariim hedduu itti bilbilee biraas dhaqee hedduu na amanuu dide garuu eegaan hanaan gartee sooshaal miidiyaa gubba baasee
suuraa abbaa siitii fi khasiitis ka agartee halka warqaxxa amolchite san agarse akkasumatti mana istiidiyoo footoo dhaqeetiin achirraa suuraa fuudhee fi galchee fi Abdukariim illee agarsiise garuu hedduutti deddeebinan Abdukariim hin dhugoomsine jechuudha. Abdukariim waa'een gartee takkaa ilaa arraa namni isin dhageen jiru arrammoo gartee addunyaa irratti dhagayamtanii uummanni Oromootis isin dhagee garuu suuraa teetis arkuu fedhanii sagalee teetiif suuraa teetis arkuu fedhan naan jedhanii hedduu si barbaadaa turanii nakkoottu yennaan guyyaa tokkorra lamarra sadiirra itti deddeebi'e garuu harka nan darbine arra naa dhufee hangana asit dhufee gartee hangana na wajjiin haasa'uu isaa kanaaf hedduun galatoonfadhaa. Abdukariim shukran alf marra inshaallah jaa akkasumaati khana wani sila gartee isinii dhufneeni aywa akkasumaan nu wajjiin dhaabbadhaa jechuusaati qaanqee shoowis hedduu galatoonfachaa jira maaliif jennaan waa hundaa'u gartee kan arraa qilleensaa Oromoo fi isaa walitti baasee gurra ummata Oromoo naqee qaanqee shoowii goda keessaa baaseeti hedduu isin galatoonfataa afaan hin beeyne malee hedduu ummata kana takkaatuun amanne ammoo gartee eegaa weebsaayit irrattis garsiisee akkaawuntii isaaniitis hanga deemaa jiraa fi kana hunda eegan garsiise amma na amanee naa dhufee gartee warjiinaa soyne inshaallah qaanqee shoowis fuulduraafis gaafii fi deebii godhuuf danda'a gara arraatitti immoo gara iskaayipiitiin hedduu dadhabne garuma suuraa kanaan fuune inshaallah ulfaadhaa isiniis jaalle. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي هنا حسن إبراهيم من مدينة عدن وشكرا أخي العزيز طه اللي في صنعاء وشكرا الأخ العزيز الكبير علي وزوجته وأولاده هم وقفوا معي وساعدوني على هذا المباشرة وشكرا الأخ العزيز المباشرة اللي في كندا وشكرا على هذا اللي اتصلوا بي مباشرة عفوا اللي قطعت صوتي هذا المباشرة وأنا كنت أبكي لأنني سعيدة جدا اللي سمعوا عني بالأخبار مباشرة واتصلوا بي كثيرة جدا وأنا ما أقدر أتكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. abtaamu akkami nagaa fayyaadha namni amma sigalatoon fatikun hanaan elemoo qiltuuti sadarkaa duratti obbo Xaa Anjaamsan gootumsaa mudhiiti hedduun isa galatoonfadheetti akkasumatti obbo Aliis hedduu galannisaa isaa fi maatii isaatii wajjin warreen na wajji dhaabbatanii gartee waan kana na wajjiin addunyaa irratti gartee sagalee tiyya gadhiisuudhaaf na wajjin warra dhaabbatan hedduun galatoonfadhaa akkasumatti obboleessa kiyya kan gartee gaafii fi deebii naa godhe hedduun galatoonfadhaa galata hangana hin qabne jenneen galatoonfadhaa sinjatti akkasumatti illee warreen gartee telefoonaan illee na qunnamee telefoona naa dhees akkasumatti waa'ee gartee suuraa tiyyaatii fi suuraalee gartee abbaa kiyyaa walirratti maxxansuudhaan obbo Habtaamuun waan guddoo nagarsiisee gartee arra akka waan hin dhaladhettiin suuraa tiyya yeroo wanni hunda gubbatti arku hedduutti gammadee akkasumatti illee ummata Oromoo hundaa'u itti gammadee baga gammaddanii naaf isin waliin ba'uu kiyyaaf hedduun gammadee akkasumatti isinis naaf gammachuu keessan arraan arkee galatoomaa galata hangana hin qabne khaniin isiniin ja'uun qabu hedduu galatoomaa isiniin jetti hanaan elemoo qiltuudha.